baafadhee si amaneetiin abdii fuula duraatiif sigodhadhee ati garuu jaalala wallaaltee na dagattee waa durii gowwummaa qiyyaasa maasii farkee jaalalaan qabuun garaa sitti baafadhee si amaneetiin duskkannoo jiruutiif sigodhadhee ati garuu namattuu nallakooynee na guffattee waa durii gowwummaa qiyyaasa maasii farkee waa durii gowwummaa qiyyaasa maasii farkee sirriitti naaf godawaa miiliin sobamuu anaan godawaa namuun amanuu hariyaatu kana na goote hammalayyaa halumaafuu murteeffachuutu irra wayyaa. Sirra lutee hayaadee minagaayatee gama xiyyaan bitadhe sheenaamtee nafni natti akka wayaa garaan baateetii na darbitee tamteenumaan eegayoo hayni jaalalaa jiraatee eege sirra lutee hayaadee minagaayatee gama xiyyaan bitadhe sheenaamtee nafni natti akka wayaa garaan baateetii na darbitee tamteenumaan eegayoo hayni jaalalaa jiraatee. Sajjatteetillee namti fatini hiyyummaan qabu jahan fayyaatiin qabaanii yoo rabbiin je'e kaayyotootti sumaan gahaa lubbuun jiraadhu carraa qadheetiin keessa bahaa inni sajjatteetillee namti fatini hiyyummaan qabu jahan fayyaatiin qabaanii yoo rabbiin je'e kaayyotootti sumaan gahaa jiraadhu carraa qadheetiin keessa bahaa lubbuun jiraadhu carraa qadheetiin keessa bahaa sanumaafuu maqaa dhabaa naaf moggaasinii hin jarjarin akka rabbiitis waan beekanii abdatamaan rabbumaa qabeenyaa miti addunyaa fiixeensa bariitii fi dhabamtii. Sirra lutee hayaadee minagaayatee gama xiyyaan bitadhe sheenaamtee nafni natti akka wayaa garaan baateetii na darbitee tamteenumaan eegayoo hayni jaalalaa jiraatee eega sirra lutee hayaadee minagaayatee gama xiyyaan bitadhe sheenaamtee nafni natti akka wayaa garaan baateetii na darbitee tamteenumaan eegayoo hayni jaalalaa jiraatee.